jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisiituu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa fi kan badhaadhinaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanqedhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kan Itoophiyaa guutuun addunyaa guutuun itti gammaddaa oole waan ta'eef hundi keessanii bakka gammaddan isiniin jedha duraan durseeti. Egaa viidiyoodhaan har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma addunyaan guyyaa har'aa ittiin ooltetti atileetii Itoophiyaa Tamirat Tola kan jedhamu riikoordii haaraa cabsuudhaan Itoophiyaa galmeessisiisetti jira jechuudha. Waan baay'ee nama gammachiisudha. Wanti baay'ee nama gammachiisu Itoophiyaa guutuun kan addunyaan guutuun kan itti gammaddee ooltudha. Atileetiin kun akkamitti akka injifates seenaa hedduutu jira. Isaan keessaa kan wanti nama gaddisiisu carraan kan nu darbee carraa kana dhabnee kan oolu ta'uu isaa eeggataa turuu isaati jechuudha. Eeggataa turuu isaatiin namni akkana dandeetti akkanaa kun qabu akkamiin eeggataa kan ta'e gaafidha jechuudha. Gaafii namoota hedduu ta'a jedhee tanan yaada. Eeggataa ta'ee kan ture Tamirat Tola riikaardii olompikii fooyyessuun warqeedhaan injifateeti kan oole jechuudha. Guyyaa har'aa kana Itoophiyaa guutuun baga gammaddan gammachuun Tamirat gammachuu Itoophiyaa guutuu hunda keenya mataa ol qabee Oromoo harka ol qabee Oromoo mataa ol qabee egaa atileetonni kun jechuudha baay'inaan shawaa kana atileetonni naannoo shawaa kan akka Abbabaa Biqilaa Qananiisaa shawaadha jechuudha. Egaa baga gammaddan isiniin jedhu kutaadhaan wal qooduu osoo hin ta'in gaanii amma hedduma dhaloota isaanii isinitti muufanii hundumti keenya Itoophiyaa guutuun baga gammaddanii dhugaa waan baay'ee nama gammachiisu garuu eeggataa ta'aa turuun isaa I am so sorry. Egaa artistiin kun jechuudha artistiin Itoophiyaa Tamirat Tola fiigichaan maraatoonii olompikii paasis riikaardii dorgommichaa cabsuudhaan injifate. Tamirat Tola dorgommii kana gara jalqabaatii ka'ee dursuun hanga dhumaatti saffisa isaa eeggatee kan xumuru ta'uudhaan riikoordii isaa galmeessisiise. Egaa namoota hedduudha achirratti kan gammadanii gammachuun isaa kan akka Daraartuu Tulluu gammachuu boochaate dirree san irratti kan isheen mul'iste akshinota addaate akkasumas immoo jituu qabsaan siyaasaa Johar Muhammad achitti arguudhaan Garmaamu Tolaa jechuudhaan akshinota adda addaati. Gammachuun Itoophiyaa guutuun gammachuu irra oole har'a. Egaa Tamirat dorgommii kanaaf eeggataa kan ture yoo ta'ullee Sisaay lammaa miidhamuudhaan carraa namaatitti fayyadameeti jechuudha. Artistiin hangana dandeetti qabu carraa namaatitti fayyadamee Itoophiyaa riikoordii haaraadhaan galmeessisiisu jechuun itti zafars kun yeroo duraatiif jechuudha. Itoophiyaa guutuun baay'ee baga gammadanii garuu artistiin akkanaa kun eeggataa ta'uu jalqaba irratti isinii himee jira. Irra hin deebi'u. Inni waan baay'ee nama gaddisiisudha. Daandiin fiigichaa kun jedha. Daandiin fiigichaa kana irratti gaggeeffame irraa gadi tabba qabaachuun artistoota qormaataa ta'e riikoordii cabsuun ni ulfaata osoo hin jedhin Tamirat seenaa haaraa dalaguudhaan Itoophiyaa mataa ol qabuun isaa guyyaan har'aa Itoophiyaa gammachuu guutuudhaan oolche jechuudha. Injifannoon Tamirat Itoophiyaadhaaf hiikaa addaa kan qabu yoo ta'u Itoophiyaan olaantummaa dorgommii kanaan Keeniyaatti dhiyeenya qabaachuudhaan turtullee xumura kan godhanidha. Injifannoo warqii maraatoonii olompikii waggoota 24 booda Itoophiyaatti deebi'e. Egaa waggoota 24 booda Itoophiyaatti deebi'e jechuudha. Yeroo dhumaaf warqii olompikii maraatoonii Itoophiyaa kan injifate bara 2000 gaazexeessaa Abarraat ture. Atileetiin Gaanaa 42ffaan Qananiisaa Baqqalaa
soddomii saglaffaa ta'uudhaan yoo xumuru